السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتن تو تافي أردو تكيا أي بقى أنا قاعد نيجي من جت أران تنا دفعت مجرا أكو مبيك موجا أران تنا ونين دفعن أسو كم شو إنتين أسو برتي سامن خنك لما يرو أسو لمن تنتي لما يرتو gammachun wallahi ni jirti je ni hiyadu ana kama takhiyati malik duwada akuma bekamu oromon yoka ummanni wallo duma jira ilman sani duma jira hati tenya yoka abangenya duma jira khanara ummata garte wallo tif sagale hatanu ummata kenya walin isini jana kama takhiyati ummanni oromo khana adunya rajitan kham garte khaysa fi ala jitan ummata wallotif sagale hatanu akuma je khalele kuno itu isini warabe kadi setre maliti wallahi osogarte ummanni khaynya duma jiru nutigate asira social media na ratol bane khoballe tabartun wanutun tolocho khanara antiya akamata yati namni garte youtube gurudda gaban beji gurudda gaban akka garte hawasa isaniti ummata khaysa fu ummata wallotif sagale tahan asma dam sakhiyan sininja mali hanga yomi duga wallahi olbani facebook kanara nani surma pa posti gode asi bo osonten olbatani namu warren tiktok gurgutta qabtanis followers gurgutta qabtanis warre youtube garte follower gurgutta qabtanis asmanu ummata wallotif sakale tan sininja ummata kenya kanara ummanni wallo kaysafu yeron jirutun yero ramadanati nuti mali وهم تدي فن تمر دي فن وان بكا سامبوسا دي فن جورا إناي يورغا تبني وهم تجهز كورني كسيتي سومنا كنا نجا عم بروتيجي أمو إنسان سنير رنجران والله سنير رنجران ومن والله كان إنسان إرجران يجورا دين أوفرا كلنا تيجي ماله أنا برنجران يجورا أكنوان أمني هوني أمني والله أمتا كرتة يجورا رمضان أنا كايسة رمضان ما قرتي سومنا كنا كايسة سومنا توما دين أوفرا كل تاجر نيجور خنافو أورمون بكجرتني الدنيا تنرى سجلي بكجرتني سجلي تابني سنجا ورين فيسبوك أنيس يجورا يوتيوب أنيس تيك توك أنيس ورين أورمو تاتي خم متولو تيف سجلي هنتاني برين كتني سنجا هترى أورمون ما يو قرتي ديني كنيا تكونو تيه ومتولو تيف سجلي هاتانو سنجا Oromotiya warreen gartee viidiyoo tana jala seentee jechuudha akkamatti social media irratti Facebook irratti ergi walaa TikTok irratti ergi bakka feetetti yoo garte atoo social media dha qabda social media qabdu saniin ummata wallootiif yoo sagalee taate hin xiqqaattu jechuudha kanaa jettee hin xiqqaattu jechuudha ummata kan keetiif miidiyaa qabduun yoo sagalee taate ummata keebirratti illee kabajaa guddaa qabda jeetan abdii qaba kanumaafuu asmaanu jaalatamtoota filatoota qiyya arraa wanni gartee gama keessanii dhufe wallaahi ummanni walloo baay'ee takka dhumataa jira namni gartee oromoo ta'ee jechuudha social media irratti torbee ummata walloo gartee isan kuune wanni ummata walloo gartee isa gartee isa jechuudha isan dhukkubsine oromoo mitiin jaalana akka mataa fayyatti kanarraa wallaahi jaalatamtoota filatoota keenya dhugaa yoonii fi gartee wallaahi dhugaa walitti himne isaan qabeenya isaaniitu barbadaa jira ilmaan isaaniitu dhumaa jira haadha abbaan isaanii dhumaa jiran obboleessa du'aa jira abbaatu du'aa jira intala kan teenyu taate ol garagallee yoo qarramnu taate wallaahi nuti dhiiga oromummaa hin qabnu jechuudha obboleessa kiyya yoo yeroon qabaannellee ol bayeetii ummata keessanii yookaan ummata keenyaaf wallootiif sagalee ta'in siin jira warreen gartee jechuudha gara yuutuubaatiinis sabskraayibii guddaa qabdan warreen gartee baay'ee nama baay'ee gartee isaan daawwatu jira haa ummata oromoo biratti gartee dhageettii guddaa qabaniitu jira jechuudha kanarraa kun ol bahee sagalee ummata wallootiif ta'uun dirqamaan jaana kama taa'etti har'aan tana jaalatamtootaa fi wantoota ta'ayyaa wanni hin qabadee dhufe wallaahi waan biraa osoo hin ta'in asumaanuugaa ramadaana har'a guyyaa gartee kunoo kudha takka geenye jira wallaahi yoo dhugaa walitti himne
wannin arrantana gaafuno arra alhamdulillah ramadana asin keenya jira osoo gartee ramadana kana keessa jirru ummanni keenya dhumaa jiranii dhumaati ummata keenya kanaatu wallahi baay'ee takkan nu gaddisiise jechuudha hamilee bakka wallahi duba mataa ol qabannee akkatti jiraannu dhabne silaa ummanni walloo gartee akkanatti amatarraan jechuudha dhumaatiin isaanii ramadaanuma bakka isaan maali ummanni gartee amaaraa kan ja'an kun isin haagal oromooti ummanni gartee walloo kun ramadaanaan keessa hin soomananii ofirraa gartee qawwee dha'uun danda'a yaada jedhuuni ramadaana kana keessa jechuudha irratti deebi'anii isaan cabsuudha gama isaanii jechuudha isaan waan nyaatanii dhuganiif namni ramadaana gartee halkan hatororaa bula kanarraa isaan cabsina yaani isaan ramadaana kana irratti gartee gama isaanii as deebi'an jechuudha isin haa galoo uummata keenya kanarraa ramadaana kana keessa isaan cabsinaa jedhaniiti jechuudha akkanatti uummata hawaasa fitaa jiran an kan na dhibe oromoon kutaa kudha tokko kun bakka jirtanii wallahi ummata wallootiif sagalee ta'an isinin jaa wallahi deefamaa yoon dogoggorallee na ofalchaadhaan isinin jaa baay'ee takka wallahi hoggaan gartee dhugaa yoo dubbanne maaliif feesbuuk irratti nu magarraa kanarraa yuutuuba kanarratti viidiyoo gartee dhiigaa asirra fidee hin ayyamu jechuudha yuutuubni waan hin ayyamne yoo nama viidiyoo takka fidee isin garsiise hin ayyamu kanarraa sagaluma tiyyaaniin ummata gartee oromootiif ummata keessaabu ummata wallootiif sagalee ta'a jeetin as dhufe oromummaan tiyyanatti dhagahamteeti jechuudha kanarraa namni gartee oromoo taate viidiyoo tana sheer godhaatii ummata oromoo biraan naaf gahaadha akka gartee sagaleen tiyyatuun ummata oromoo bira geessu sheer laayikii godhuudhaan nama gartee jechuudha beekumtii yookaan qabu biraan akka naageessitan abdiin isheen irraa qabaachuu warreen gartee jechuudha dhageettii qaban warreen gartee beekumtii qaban jechuudha kanan biraan naagaan isin ijaan akka mataa fayyatti kanarraa akkuma nama kamittu yoonii fi gartee hanga dandeenyu yoo ummata walloo bira dhaabbanne oromootiyya wallahi waan qabnurraa ummata walloo bira haa dhaabbannu isin jaa maaliif kanarra deddeebi'aa olaarra killeen jechuun keessa waan oolamne ol baane sooshaal miidiyaa kanarra keessaafu warreen gartee jechuudha boqoma oromummaa qaban wallahi sagalee ummata wallootiif ta'an jeetin abdii qaba kanarra wanni waan kana kaasee warreen gartee yuutuuba gurguddaa qabaniitu jira kanuma kanumatti taa'eetuma isaan kana laaluu jira kanaafi waan kana hunda kaasee jechuudhaan tiyya amma bakkaan hin jiru tan yookaan biyya Yemen tana keessas numa warreen gartee yuutuuba gurguddaa qabaniitu jira isaan kana guutuu maqaa kaasee dha'uu hin barbaanne garuu maaliif isaanillee bakka tana gartee ifa rakkoo qaban jeetin abdii qaba kanarraa isaanis warreen gartee oromoo biratti fudhatama guddaa qabanitu jira biyya alaatii fi biyya keessatti illee kanarraa ummanni kun yoonii fi nuti gartee bakka jirru waa'ee gartee ummata walloo kan dubbannu taate isaan kunillee maali gartee yookaan mootummaa Itoophiyaa haa ta'u innilleen furmaata itti fiduu danda'a jeetin abdii qaba kanarraa wallahi dhugaa garuu hangama kiyyaan akka gartee killee tuubitti dhaamsan ummata gartee yuutuuberaatiif dhaamuu barbaade yookaan akkuma laalummaa kiyyatti keessaafu warreen gartee Yemen keessa jiran warreen bakkumtii adda addaa qabaniitu jira warreen gartee jechuudha oromoo biratti jechuudha beekumtii qabaniitu jira ummata wallootiif yoo gartee oromummaa dhugaa san kan qabaatan taate gabbaanii ummata wallootiif sagalee ta'uun isaan beekaa jechuudha malee sooshaal miidiyaan kun jechuun osoo ka dhuunfaa kiyyaa qofa osoo hin ta'in osoo gartee ka killee hin ta'in ka ummata oromooti yookaan ka dhuunfaa kiyyaatti jechuu hin danda'u jechuudha asumaanu namni tokko har'aan tana yuutuuba qabaataatu kan tiitooka guddaa qabaataatu tiitoonni kun gabbee jechuudha
kadhun faaqiyyaati jechuu hin danda'u. Maali inni kun waan gartee hawaasa isaa biratti beekumtii yookaan uummata Oromoo biratti beekumtii qabuuf gabbee uummata isaatiif sagalee ta'uun dirqama isarra jiru. Dirqama Oromummaati jechuudha. Yoonii fi nuti sagalee waliif hin taane alagaan dhufee sagalee nu ta'a. Mee eenyu sagalee nu ta'a? Eenyutu uummata keenyaaf sagalee ta'a? Yoo nuti waliif sagalee hin taane. Hayyee sooshaal miidiyaa kanarratti yookaan miidiyaa dhuunfaa haa ta'u yookaan miidiyaa abbaa fedhaa haa ta'u. Kanoo eenyutu isaan kana asiin ga'e? Uummata Oromooti. Uummata Oromooti jechuudha. Kanarraa eega gartee miidiyaan sun kan dhuunfaa isaa hin ta'in uummata Oromooti kan jiru taate gabbee arraan tana uummata Wallootiif sagalee ta'uuniin isaan beekaa jechuudha. Akka mataa kiyyaatti asumaan dhugaa jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya wallaahi arraan tana wanni hin qabadhee dhufe kana fakkaata. Inshaallah hanga gartee jechuudha.